Kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota YouTube chaanaalii Abbush Mobile Apptu baga nagaan dhuftan. Viidiyoo irraa keessatti immoo akkaataa intarneeta keenya namaaf sheer gochuutti dandeenyu isinitti agarsiisa. Intarneeta keenya haala kamiin namaaf sheer gochuu dandeenya? Intarneeta hidhannee hiriyyaan keenya intarneeta hin qabu yookaan immoo kaardii mobaayila keessaa yoo hin qabaanne intarneeta keenyaan akka fayyadamu intarneeta keenya isaaf sheer gochuu ni dandeenya jechuudha. Haala kamiin akka sheer gochuu fi dandeenyu isinitti agarsiisa. Daataa mobaayila keessanii jechuudha. Namoota birootiif haala kamiin sheer gochuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Obbolaawwan gara chaanaala kanaa yeroo jalqabaatiif dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isiniin jedha. Akkasumallee obbolaawwan chaanaalichaa like gochuu hin dagatina. Egaa intarneeta keenya namaaf sheer gochuudhaaf hiriyyaan keessan intarneeta hin qabu yoo ta'e bilbilli keessan immoo intarneeta hidhattanii yoo jiraattan bilbila keessan irratti intarneeta keessan san hiriyyaa keessan saniif sheer gochuu ni dandeessan jechuudha. Bilbila kiyya irratti akkuma argaa jirtan amma daataan banaa jira. Neetworkiin ani fayyadamaa jiru 4G dha jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan. Kanaaf daataa ofii fayyadamaa jiru kana hiriyyaa kiyyaaf dabarsuu sheer gochuu ni danda'a jechuudha. Isaafis akka dalagu jechuudha. Daataan ani fayyadamu isa birattis akka dalagu gochuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf jalqaba maal gootanii bilbila keessanirra gubbaa gadi xooftanii gara siitingii seenuudhaan siitingii irra erga seentan booda connections kan jedhu ni jira. Connection kan jedhu kanarratti kilik gootanii bilbila keessanirraa jechuudha. Achi booda mobile hotspot kan jedhu kun ni jira. Isarra kilik gootan mobile hotspot kan jedhu kanarra kilik gootanii achi booda ammas mobile hotspot kan jedhu ni jira. Isumarra kilik ni gootu. Achi booda haala kanaan interfeesii kanatti siin geessa. Achi booda as keessatti kun akkuma erga jirtan network naming kiyya Galaxy M13 modeela mobaayila kiyyaati jechuudha kuni. Garuu immoo wanti dagachuu hin qabne tokko mobaayilli keenya daataa seevar irra yoo jiraate hotspotiin nuuf hin banamu. Mobaayilli keenya daataa seevariin isaa on yoo ta'e daataa namaaf sheer gochuu hin dandeenyu. Hotspotiin tole jedhee on nuuf hin ta'u jechuudha. Mee of duuba deebi'ee isinitti agarsiisa daataa seevarii akkamitti akka cufuu fi banuu dandeessan. Daataa usage kan jedhu kun ni jira. Kun daataa usage kan jedhu kanarratti kilik gootanii kunoo daataa seevariin kiyya off irra jira jechuudha. Kunoo off irra jira. Akka kanatti turn on yoo goone daataa kana namaaf sheer gochuu hin dandeenyu yookaan immoo hotspotiin nuuf hin banamu jechuudha. Kanaaf jalqaba daataa seevarii keenya off irra kaa'uu qabna jechuudha. Haala kanaan daataa seevariin keenya off ta'uu qaba. Akkasumallee hotspotiin on nuuf hin ta'u jechuudha. Egaa amma hotspot irratti deebi'ee isinitti agarsiisa. Hotspot irratti ni deebina. Mobile hotspot irratti kilik ni gootu. Kanaaf haala kanaan as keessa erga seentan booda kunoo jalqaba irratti tongilii jalqaba irratti argamtu tana on taasiftu haala kanaan. Haala kanaan on gootanii achi booda hiriyaa keessanii yookaan immoo mobaayila itti sheer gochuu daataa keessan sheer godhuu fi barbaaddan san bira deemtanii kunoo mobaayila tokko fidee isinitti agarsiisa. Kunoo mobaayila kanarratti daataa kana bifa waayifatiin seena jechuudha gara mobaayila kana akka waayifaa ta'ee mul'ata jechuudha mobaayila kanarratti. Maal goona hotspotii asii erga bannee booda mobaayila kanarratti mobaayila gara bitaatii irratti argitan kanarratti akkanatti gubbaa gad harkiftanii kunoo waayifaa kan jedhu kun ni jira. Waayifii kanarratti quba keessan sakandii takkaaf erga qaqqabdanii achi booda waayifii tana on gootan jechuudha. Isii tana on gootanii achi booda haala kanaan barbaade maqaa bilbila kiyya asirratti fida jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan gara mirgaa kana mobaayila kooti. Mobaayila kooti irratti Galaxy M13 kan jedhu kana jechuudha. Asirrattis bifa waayifatiin dhufee Galaxy M13 kan jedhu dhufee jira. Asirratti amma maal goona al tokko irratti kilik goone achi booda asirratti paaswordii galchina jechuudha. Paaswordii kunoo asirratti mobaayila harka mirgaa jiru kanarratti mobaayila kan kooti irratti kunoo isa kana paaswordii mobaayila kan kooti
itti galchi jechuudha. Kun password kan jedhu ni jira. 44 jechuudha. 44 gisee 8. 44 gisee 8 itti galchi. Amma bilbila kiyya irratti jijjiiruu ni dandeessan isa kana. Jijjiiruu illee ni dandeessan. Lakkoofsuma barbaadanitti jijjiiruu ni dandeessani. Passwordii kana mobaayila kanarratti galcha jechuudha. Amma passwordii hotspotii kiyyaa kana mobaayila gara bitaa jiru kanarratti galchaa jechuudha. Kun 4 gisee 8 jechuudha. Dijitii 8 fi sanii oli ka fayyadamuu dandeenya. Achi booda connect kan jettu kun jirti. Isirratti click goona. Achi booda haala kanaan rotate godhee connected ta'ee jira jechuudha. Kun bifa wifitiin as gubbatti ba'aa jechuudha. Bifa wifitiin. Haala kanaan daataa bilbila keessanii irraa yoo qabaattan hiriyoota keessaniif share gochuu ni dandeessan jechuudha. Nama 2, 3, 4, 5 haga barbaadan jechuudha. Haala saffisa interneeta keessaniitiin internetni keessan saffisa yoo qabaate daataa keessan namaaf share gootanii waliin fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Haala kanaan jechuudha kan wal qunnamsiiftanii isinii galee jira jedhee yaada. Viidiyoo kana like gochuu hin dagatinaa. Viidiyoon har'a isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Hanga viidiyoo kutaa itti aanu walitti deebinutti nagaan turaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.